ulfaatu akkam jirtu hordoftoota keenya YouTube akkam jirtan nagaa keessanii kan nagaa gootiin galata waaqayyo isin akkam jirtu እና እገዶት ካሜራው ጅንታ ገለንተከረ ማለት ጀሪ ማኔጀር ዋንተ ያው አዲና ምትምጫቱ አማ ከረሚ ቆይት ቆሎ ቤታ እንዴቱዳ ቪዲዮ ወደች እንደማ ተደረቂ ያራውንተን እረት ዱበቹ ወረወደከረ ጆርዳን ከሰተ ኩማርጊኑ ጆለ ባይ የሚዳው ወንጀል ጋር ጆለ ባይ የሚዳው ወንጀል Ijoolleen baay'een kalee isaanii kan itti dhawaa jiru marrimaan isaanii dhugaa baay'ee jechuudha. Ani dhugaa yoo argitanii jiraattan mucayyoo jechuudha. Viidiyoo kana baay'ee viidiyoo ishee ilaalee baay'ee bakka yeroo baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha. Inna madaalli ishee akkamitti akka miidhaa jirtu hojiitti baay'istee deemtee mucayyoo walitti gannaa wayitii jechuudha dhugaa rabbii. Egaa dhufteen taliitoonii ji'a kudhan jechuudha. Ijoolleen baay'ee viidiyoo irratti hojjettanii turtan jechuudha. Warroonni Joordaan keessa jirtanii maaliif cal'istanii viidiyoo hojjedhaa turtan jechuudha. Maaliif argine cal'isuu osoo hin taane jiraa miti haala mijaatu jechuudha. Isaan mana waaddanni viidiyoo hojjechuun natti hin tolu dhugaa dubbachuudha. Inna deemsi kun talasuu maal akka geessisu beeku. ምንም ኤዱሽን ከጀርቶ ሲምቤካው jechuudha ማለት ለኮሽኒሲ namni beekun jiru yoo ofii keenya illee gargaaru baanne okay jira ammalaa maaltu kana dibe achiyyuu osoo baateeyyuu fakkeenyaaf ani kamana kophaa kootiin qabu opereeshinii teessisuu hin danda'u isin galee ni ulfaata nutuyyuu namni mana namaa jiru homa gochuu hin danda'u jechuudha waan fedhe tokko isheedhaatti furmaata laatu warroota ala jiranii malee nuti mana keessa kan jiru homa gochuu hin dandeenyu jechuudha. Osoo baasisne iyyuu eessa teessisna biiroo ta'uudhaan warri biiroo isheenii jechuudha. Inna amma jechuu barbaadeetanii jechuudha. Bilis dhugaa dubbachuudhaaf bakka birriin Joordaan dhuftanii hojjetas itti hafu jechuudha. Ijoollee baay'ee miidhamaa jiru. Sirraa ibsi kennaan ta'e ijoollee baay'ee miidhamaa jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif asitti jechuudha namni Joordaan jechuudha bifti isaanii bifa namaatti garuu mini agaarra faxxaraman ta'e maalirraa akka faxxarama garuu namni beeku jechuudha baay'ee jabaatu dhugaa rabbi baay'ee jechuudha anicha beeku annaa maaliif akkatti jibbaatan deebisi immoo kan miidhamu ijoolluma keenya jechuudha meemma ijoollumti maaliti sarratanii baay'eetu jira kan jechuudha. Kanuma biyyaan biraa ta'an jechuudha. Kan miidhamu numa jechuudha. Kan birriinis ijoolluma Itoophiyaati jechuudha. Bakka kan makaraa dhiitu kan onlaayinii kanarratti boodduu madaamin akkasuma goote akkas kan jettu ijoolluma biyya keenyaati jechuudha. Kuni maaliif jedhee tana yaada akka goote dadhabbiin ijoollee keenyatti miti dhugaa dubbachuudha. Ijoolleen keenya hojiin isaan hojjetan ijoollee sarratanii akkamii olitti hojjetu. Dhugaa rabbii siin jedha maaliif baay'ee gobateedhaan ijoolleen jechuudha. Ijoolleen keenya shamarran isuma dhugaa waaqa hojjechaa osoo hin taane hojiidhaaf sarratanii akkamiyyuu isaanii ga'u ijoollee keenya jechuudha. Giin tokko warri biiroo furmaata kasiilaan garuu ijoolleen bira gaafa xiqquma isaan miidhamanii biiroo gaafa deeman dafanii furmaata argamu. Warri biiroo isaan gargaara jechuudha. Kan keenya immoo indamuu si qaxaqaxanii karaa manaatti si deemsu jechuudha. Kanaaf madaamii jalatti sirkutanii si gashuu jechuudha. Maalaan dhugaa waaqa warroon zuura koo warroon silkii hojii haasa'u ijoollee meeqa kan isaan akkas godhan warroonni biiroo jechuudha. Asuma Joordaan kana keessatti tokko sababa birriitiin jechuudha. Sababa birriitiin jechuudha madaamii ishee birrii hubattee turte. Kazaan obsitee gaaf kaanatti biiroo nageesse jettee gara biiroo shingeessite jettu maalinni rakkinni keenya gaafatanii akkas birriidha jettee inna si deebisti galii jedhanii jechuudha. Inna akkuma san deebitee galtee ammas hin hawwatte ammas deebitee biiroo nageechattee gaaf san immoo akkasitti namitti kan jala baasan inni kennite maal godhu kan jala baasan irraa fudhatan jechuudha. Warroonni biiroon talatee irraa fudhatanii gaaf kaanitti namitti biratti ishee rukutanii intalatti deebisan jechuudha. Inna akkas jechuudha namni
garaa isaarra hin hafu jechuudha dhugaa dubbachuudha. Biiroo Joordaan keessa inni bakka karsaamota jechuudha dhugaa rabbii birrii bakka kan dabarsaniitti kennan jechuudha dhugaa waaqa namummaan keessaaniitti hin dhaga'amu jechuudha. Maallatii afaan biraatti isaan dubbatanii afaan amaariffatti isaan dubbatan maal isaan dubbatan maalummaan isaaniitti hin dhaga'amu garuu biiroon kanaan bira ijoolleen isaanii gaafa miidhaman daddafanii furmaata laatu jechuudha. Kan keenya gin rukutaayittis deebisu jechuudha. Biiroo maraa miti jechuudha. Kan Joordaanitti jechuudha. Deebistanii isin immoo warroonni Joordaan keessatti dhuftan kun jechuudha. Minim kana mammaa dhufamu caacutee dhufa jechuudha. Bakka xinnoo kanatu dhufa jechuudha. Dhugaa rabbii as dhuftanii hojiin isaa hin ulfaate jechuudha. Minim akkuma biyya ta'anii sanii haasa'anii miti hojiin baay'ee ulfaata hojiin biyya arabaa jechuudha. Sanummoo yoo xiqqoo ishee keessa turte yoo malaan hojjette malee si miidha. Ati har'a waggaa 12 waggaa 13tti kaatee hin dhufta minxaafi isaanii kana lafarra hin godhutta lapheen keessi bu'aa marrimaan keessi zuura buratti galtee daa'ima takka godhachuudhaaf baay'ee sitti ulfaata jechuudha. Isa dhugaa jechuudha. Maaliif rabbiin gaditti illee abbaatu of eega jechuudha. Yoo ati of eegde waan illee si eega. Daa'imummaa keessanii biyya baatanii batalee immoo Joordaan hin dhufina jechuudha. Sijjammari koo Joordaan cufamu jechaa ture jechuudha. Sagaleen koo inni gaama jedhee sodaa isaan dura. Joordaan yeroo baay'ee cufame jechaa ture jechuudha. Gin immoo ijoollee keenya dhufanii miidiyaa kanatti arginu Joordaan akkas taane Joordaan warri Joordaan keessatti sagalee nu ta'a jettu jechuudha. Joordaan hin dhufina jedhamee unkaan ganni oroo yoo beektan ishee yeroo baay'ee boochee dubbatteerti jechuudha. Joordaanuma hin dhufina biyya abbaa keessanii taa'atu shunkurtii hojjetan characharadha jiraachaa isin jechaa turte jechuudha. Anumti mataa kiyyaa viidiyoo baay'een hojjedhe Joordaan hin dhufina duraan baay'ee ulfaata rabbis hin jira jechuudha. Kan dubbatamu olitti jechuudha. Jireenyi Joordaan jechuudha. Minim namni jechuudha awwee dhugaa waaqayyoon nama kana nagarreen beeksisuus maal abbaan biirootti illee hojjedhe nama akka Joordaan minim boonu garaalee nu laafaa baatanii akka nama tokko miti nuti bifti keenyas tokko miti minim boonii namni akka Joordaanii bichaan beeku Kiristoos waa'ee laphee isaanii fa'aa kennuti. Inni baay'ee ulfaatan jechuudha. Kan bakka maal akkamitti isinitti himu jechuudha. Inni sijjammar biyya kamiyyuu nagaa hin qabdu jechuudha. Addunyaan marti raafamaa jirti nagaa dhabde jechuudha. Waaqayyoon nagaa isaa nu baalaatuti. Inni Joordaan hin dhufina. Amma kinum jiru samboonni kana onlaayinii irratti miidiyaa irra deemtu argitan. Inni minxaafii ammas hin jedhu kana lafarra gottutti hin dandeessu daa'imattiin. Sanuma xinnoo waan qalloo wayii jechuudha dhugaa rabbii jechuudha. Egaa dhuftee ji'a 10 maallaqa isheen argattu maatii ishee dubbistee hin beektu argitanii makaraa beeku jechuudha. Namittiin qaxaqqattee fooqarra hin darbite jechuudha. Fooqee jala gubbaa qabanii hojiin itti baay'ata. Nama mana torbaati. Jechuun nama torbatu mana keessa jira. Sanii booda minxaafii kana asii fuudhii dakanatti miichi irra sitti ol baase jettiin jechuudha. Minxaafiin isaanii shamarran kan dandeechuu miti. Sanudhii inkaan shamarranii miti dhiirri qubaa isaa hin danda'u jechuudha. Kan namni sadii guutuutu ishee qubaa ishee kana asii guutuutti achitti ol baase. Yookaan intalatti marmaan ishee jooree maasaniin ishee jechuudha. Intaltiin baay'ee miidhamte dhiigni ishee dhaabbachuu dadhabee jechuudha. Dhiigni ishee dhaabbatu jechuudha. Yoo argite jirtan kan bareen ishee gonfaa bobbokokee ijji kun bakka irratti bobbokokee jechuudha. Kuni maaliif miidhama guddaa waan qabduuf jechuudha. Intalli kun macheem akkanatti naftu namni akkanatti nafu fuulduraaf dhala godhachuudhaaf baay'ee ulfaata jechuudha. Maaliif ala daa'imattiin tun daa'imummaa isheetiin maaxaniin ishee akkas ta'e dhiigni dhaabbachuu dideef kun marmaan akkaataa hojiin irratti baay'atuuf caanaa kan irratti baay'atuuf nyaanni hin jiru dhugaa rabbii jechuudha. Nyaanni hin jiru jechuudha dhugaan kun yaa bakka maalaa jedhu Joordaan keessatti akkamitti yaadanii itti taa'imu dhugaan sumamas qabdus. Jiree tokko anutu yoo mataa kiyyaan taa'ee yaadu Joordaan keessa amal waggaa kana baran hojjedhe jedhee yoon taa'ee yaadu gaafii natti ta'a Kiristoosiin gaafii natti ta'a jechuudha. Gin immoo
waaqayyo arjummaa isaatiin nama wajjin yoo jiraate wanti dadhabamu tokko hin jiru jechuudha. Ammas jechuudha obboleettii ta'eetaan illee waaqayyo gooftanii nagaadhaan biyya isheetti agarsiisu lubbumti isheetillee yoo biyya galee namni biyya galeetu iyyuu biyya baasaa yoo ittiin jedhe shaggaadha jechuudha. Biyya ormaatti firiijii keessatti ittiin jettuun dhugaa rabbi waaqayyo nagaadhaan biyyatti ishee adeemsisu. Baay'ee tokko natti dhagahame viidiyoo ishee ilaalu dhugaa rabbi jechuudha. Mirri jedhee dhugaa waaqa maaluma bakka nuti kan jedhu maaliif bakka jechuun bakkuma geenyetti makaraa jechuudha dhugaa makaraa shamarranii baay'ee ulfaata. Naa yaadaawwan dubartoota gaarummaadhaaf bilis Joordaan keessa hin dhufeenayi waan gootan hundan biyya abbaa keessan taate jechuudha. Dhugaa waaqa jechuudha. Dinnicha shunkurtii hojjetadhaatu jiraadha jechuudha. Malee maatiinis jechuudha. Daa'ima keessa birriidha jettanii gana daa'ima caacuute as ergitan biyya hin taanetti hundammoo daldalaa sinirraa ergitan osoo waan tokko nubatee inni fuudhee bakka hin taanetti gashaa gaafa isheen asii rakkatteetti da'ugaltu furmaata hin laatuu fi inna birriidha jettanii nama keessan dabarsitanii kan laattan birri hojjettanii argattu borummoo nama sanitti deebi'u hin ulfaata jechuudha. Osoo nama sanillee dhaltanii osoo argattanis akka nama sanii maaliif boru sin qochaa jechuudha. Kanaaf maatiinis jireenya waddee jettanii Itoophiyaatti akkas ta'e jettanii daa'ima keessan bakka hin taanetti biyya hin taanetti ergitan ofirraa of qusadhaa isin jedha. Maaliif taanaan namni homaa miti birriin hojjetamee ni argama garuu namni yoo jiraate jechuudha. Inna viidiyoo kiyyarraa kana fakkaata. Joordaan keessa warri dhufuu yaaddan dhiisaa isin jedha hin dhufiinayi nuti kan keessa jiru meeqa baalmiti jechuudha. Meeqa dandeenyiti hammuma kana xiqqoo shamma afaan beeknuufis afaan beeknuufis osoo hin taane waaqayyo arjummaa isaatii waan wajjin jiraatu fedha jechuudha. Warra afaan beekus warra afaan hin beeknes miidhamaatu madda dhugii hamma tokko afaan hin beekin immoo osoo biyyaa baatan deebisii hojii isaanii humna bichaa osoo hin taane akkaataa itti hojjetan. Ani amma akkaataa lamatti hojjedhutti naan jettutti hin hojjedhuuf hin hojjedhu akka isheen naan jettutti maaliif akka isheen naan jettu namiidha waan ta'eef akka isheen naan jettutti hin hojjedhu. Akka ofii kiyyaatti sanitti hin hojjedhu. Okkee naan jedhaanii gib washiin na bira deemte akka isheen naan jettu washiin mana kana girgiddaa dhiqi naan jettu bishaan hin dhiqi ani bishaan hin dhiqu fooxa naan hin xaraga jechuudha. Inna hojiin isaanii humna bichaa osoo hin taane mala si barbaachisa. Deebisii immoo wanta isaasiin jedhamu mara dhaga'uu fi dhiisuu jechuudha. Isaan gaafaati okkee jettee waan mara jalaa dhageecha mataa irratti si ba'uu barbaadu jechuudha. Innaa kanaaf hundumaaf waaqayyo gooftaan biyya keenyatti arjummaa isaatiin biyya keenya nagaa nuuf godhe dachee keenya wanti biyya keenya iyyuu dhabame tokko hin qabu. Biyyi keenya wanta kamiyyuu wanta dhabde tokko hin qabu. Waa'ee nagaadhaan biyya keenyatti nagaa nuuf godhe biyya keenya irratti hojjannee akka jiraannu fedhaa fi eeyyama isaanuuf haa ta'u. Viidiyoon kiyyarraa kana fakkaata. Yoo jaallattan laayik sabiskiraayib godhaa isin jedha. Maatiin haftaa warroonni maatiin taane amma viidiyoon bira walitti deebi'utti nagaadhaan tura.